Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantis nagaa qabu isiniin jechuun jaaladhaa baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa kaanillee buleettiin keessan nagaa guutuun qaba viidiyoo nagaan na bira jiru simbira sakka rabdiin qaba jecha viidiyoon tuni viidiyoo baay'ee namoota baay'ee fayyaduu fi gorsa of keessatti qabduudha waa'ee keessattuu waa'ee elektirooniksii maal akka bituu qabdan meeshaa akkamii akka bituu qabdan egaa ka qabadden isinii dhufeera yeroo baay'ee nuti birrii 1,200 jecha wanta hin taane mana keenya keessatti finne ittiin rakkannee nu jala tabalaasha'ullee baay'eetu jira jechuudha. Inni guddaan maal inni meeshaalee akkamii akka bittanii fi kan immoo argamus eessatti akka ta'e bakka hundattuu baay'ee biyya keessatti bakka feetanitti argachuu hin dandeessan garuu meeshaan kwaalitii ta'e meeshaan isa keessattuu Turkii irraa seenu meeshaan elektirooniksii amma baay'inaan bakka kan jabaa ta'e biyya keessatti Turkii irraa kan seenudha jechuudha. Inni sun boota akkamitti akka argattan suuquma fe'ee elektirooniksiin guutee jira guddaarraa haga xiqqaatitti argachuu dandeessan jechuudha. Garuu meeshaaleen ismaartii ta'e kan kwaalitii isaa eeggate kan Turkii irraa seene eessatti argama kan jedhamu bakka gurguddaa laaluu qabdan. Bakka gurguddaa immoo gaafa dhaqxanii maal inni risiitii mataasaa qabaa wanti karakkartu tokko hin jiru. Yeroo baay'ee mudannoo anallee na mudatu keessaa jiraate taanani gatii isaa nuu karakkarii jedhu baay'ee yeroo elektirooniksii gubbaarratti jechuudha. Elektirooniksii gubbaarratti madaba mataasaa qaba. Waraqanni seericha isaa wanni ta'ee barreeffamee jirutu jira jechuudha gatiitti. Warri gurguru waan itti dabalu hin qabu ati waan irraa qannastu hin qabdu jechuudha. Waan dhaabbattee karakkaru tokko iyyuu hin jiru. Achirratti dhaabbateera keessattuu kan akka isa buttaa gaazii ijoolleen na gaafattan kara tokkoon maabiraatii kara tokkoon immoo gaazii kan hojjetu jettanii ijoolleen keessan na gaafattanillee jirtanii kunooti. Deebii isaa gaafadhee dhufeetoo jira kunoo ni jira akkuma argaa jirtan kana. Kara tokkoon kara harka tokkootiin gaazii lama gaazii hojjetaa lama elektirikii hojjeta jechuudha. Milijjaa 4 kan qabu baay'ee bareeda warri bitachuu barbaadan jechuudha. Gatii isaa naan jechuu dandeessan gatii isaa achi waraqatuma gubbaarra jira yeroo barbaadan gatii isaa keessan isinitti himuu nan danda'a. Bilbilli kiyyas achirratti taambileelli gubbaarratti barraa'ee jira. Ijoolleen ammallee koomentii jalatti bilbila koo na gaafattan ni jirtu. Har'a taambileelli gubbaarra isinii teechisee jira. Yaada keessan dhugaa qabaattan keessan na gaafachuu hin dandeessan isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana fakkaata waa'ee buttaa gaazii gubbaarratti jechuudha. Kuni furuumii isa daabboo sin tolchaa, keekii sin tolchaa, waa baay'ee tolchaa. Akka argaa jirtan egaa sahaaniiwwan isaa baay'ee eessatti meeshaan kun meeshaa eessatti. Amma fakkeenyaaf 14,000 bitamaa, 13,000 bitamaa, 10,000 bitamaa warri jettanii jirtan. Meeshaa eessatti dursa bakkuma feetanitti illee bitaa gaafa bittanii maalinni egaa yeroo baay'ee meeshaa gaafan waa'ee meeshaa dubbadhu gorsa wajjin nan dubbadha jechuudha. Maalinni isin wanti isin laaluu qabdan achi keessatti meeshaan kun meeshaa eessatti. Gatii isaa isinitti himaa wanti inni jiru Turkii irraa seene taanan meeshaan kun jechuudha 16,500 waraqata gubbaarra jira. Egaa kaammoo meeshaatti aanu gaafa dhufu haguma qaranni dabalu wanni risiitiin isaaniitillee dabalaa deema kana beekuu qabdan isin jechuun jaaladha. Meeshaa bittan waan elektirooniksii ta'e risiitiidhaan deema. Maaliif waastinnaa qaba gaafa bittanillee dhaabbataa ta'uu qaba. Wanni dhaabbata irraa bituu qabdan bakka meeshaatti gurguramu isa bakka gurguddaa ta'e dhaabbata guddaa irraa yoo bittan waastinnaa qaba risiitii qaba itti fayyadamuu dandeessu. Firiijis akkasuma waa'ee firiijii gubbaarratti illee ijoolleen gatii firiijii jaalattanii gatiin isaa kanumaaree kaan jettanii karakkareettantu jira. Asuma keessatti baay'izawee mudannoo tokko waan dubbadhu jiraate taanani amma fakkeenyaaf meeshaa elektirooniksii goongumaa jechuudha. Goongumaa qannasi buusi wanti jedhamu tokko iyyuu hin jiru. Tarii uffata bakka uffataa bakka waan tokko gaafa bittanii dabarsanii irra hin dubbatu gatii dabarsanii irra hin dubbatu. Isaadha kan dhaabbattanii karakkartanii kanumaaree jettanii bittan. Elektirooniksii jala mureen isinitti himaa gatiin isaa seeraan baay'ee taa'ee jira waraqatatu jira. Waraqata san sitti kennan gaafa atu gatiin kanumaareettuun kunooti. Nuti waan daballu hin qabnu waan qannasnu hin qabnu jedhanii achi gubbaarra jira waraqata fidanii sitti dhiyeessu jechuudha. Yeroo baay'ee kanaan of hin dadhabsiisinaa namallee hin dadhabsiisinaa warri meeshaa elektirooniksii bitatan isiniin jechuun jaaladhaa. Firiijiiwwan amma fakkeenyaaf firiijii inni jidduu keessattii fi kan kara tokko 29,500 firiijiin kun baay'ee bareeda. Malkiidhaan illee taanaan meeshaa smaartii ta'e meeshaa kwaalitii isaa eeggate meeshaan kun isiniin jechuun jaaladha. Warri bitachuu barbaadan haga
wantoota dhibba lamaa fi homa moo waan akkasii fa'aa qaba jechuudha. Guddaadha firiijiin kun guddaadha. Warroonni daldalaafis barbaadan warroonni mana keessaniifis barbaadan firiijiin baay'ee baay'ee barbaachisaadha. Mana kam keessattuu jechuudha. Eessumattuu kan akka firiijii hin jiru. Firiijii wantoota baay'een firiijii gaafa dhabamu nama jalaa badu wanti baay'een hin jira. Isiniin jechuun jaaladha meeshaa elektirooniksii aga kana isinitti dubbadheetoo jira. Warroonni immoo ammas gaafii qabdan hoggaa jiraattan ta'ee gaafii nagaafachuu hin dandeessanii yaada keessanii meeshaalee haarawaa bahe yeroodhaan qabadheetan isinii dhufa. Chaayinaala kana sheer godhaa laayik godhaa namoota biraanillee gaasiniin jechuun jaaladha. Akkasuma warri na jajjabeessaa jirtan hedduu tokko galatooma. Ammas yaada keessan saanduqni koomentii kiyyaa 24 banaadha. Yaada keessan naa teechisa. Kanarratti immoo meeshaalee biraallee meeshaalee haarawaa ba'an yeroodhaan ammas qabeetan dhufan isiniin jechuu jaaladha. Itti aansuudhaan warroonni immoo meeshaalee natti kennitanii yookaan immoo nuulaalinaan jettanii hin laalle ni jira. Keessattuu karuma meeshaalee isaa biifedhaa ta'u jechuudha. Hin laalleen jira haalli xiqqoo naa mijachuu waan dideef xiqqoo biizii waan ta'eef obsaan na eeggadha. Keessa warri natti ergitanii argee ishii isiniifan gaafadhee too isinii deebisa jedhe isiniin deebisin hafee ayyaantuun kanuma kaleessaa san jijjiiramuu osoo hin ta'in jira ilmi namaa mana ofii hoogganaa. Egaa ka beektanii namni hoggaan fiigin hoggaa hin hojjetin jiraachuu hin danda'u. Hojiidhaaf karaa adda olii gaffiigaa kanarraa kan ka'e yaada keessan isin hubadhee garuu osoo isiniin deebisin hafee isallee dhiifama naaf godhaa ijaaf qalbii keessanirraa na hambisaa. Baay'een isin jaaladhaa baay'een isin kabajaa. Hordoftoota koo hundi keessanuyyuu bakka jirtanitti nagaa naa ta'an isiniin jedha. Warroonni immoo meeshaaleen keessan isinii ba'es nagaadhaan mana keessanitti isinii haa galu isa meeshaarratti haasa'a. Kanumarratti dhaabeetoo jira viidiyoo kooyii bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Baay'ee.